taana titilal telle anu akkuma nitti kale ralle ani rankane waan akkana haasan kana dubbi laaftu rankane warra ignore goda yoo dhiira ta'e sun dhiira yoo ta'e ilaan bakka kana jira kaajaja lafsuun haa jedhume bakka inni jiru darreen akkana tullaali wanna kaameraa cufattee tiktokii keessaan fuulaan as ba'uu hin uggine jawaariin ajjecha irra labsitu waan akkana tanni osoo asirraa iyyuu baanne bareedaadha galatoomi ijoolleen biraa dubbattu waan guddaa dubbadhu mi aksitti atille ara isin dubbadha ani waan dubbadhu qabu ati caffaruu bicha dandeetta ara miti dhugaa indirni rifadhe mar namum tokko guddaa bira na fidde miti baay'ee sijala nulle sijala gara kaffitaatti tolsi baasun laal amma taaba godhani qaba taabi haa godhani jadda qabame eeshi taabi haa godhani qabne agana dubbiin agattiin argeetana warri waan dalaguun qabnee fi ajandaa dhabde afaan namaa irraa waa buftee haasaa ooluu dandeetta jawaariin hin ajjeefnaan qabsoo jawaar godhe ni saamnaan haddaa kalee miti sun ilaalcha namoota ufii waa hojjechuun dandeenye ilaalcha warra amalatiisisaa qabaniiti kuti namni ufii isaatii waa dalaguun dandeenye waan ati dalayte saamaa oolu seenaa kee saamaa oolu warra bar OMN niinuu bari propozaala namni biraa qopheesse jawaar hateetiin hujittii kee jedhu jira ba hayyee dhiira hatee hujittii kee ittiin hojjatee ittiin mul'atee ittiin Oromoo sadarkaa meeqa fa'uu sochoose Oromoo takkaan nama kiyyatu masaraa mootummaa naaseen hin jedhini nama afaan isii dubbatu osoo Oromoo illee ta'uu baate sababa jawaariitiin masaraa san seen namni kan hunda gaasee mataa walii qabuu dadhabnee jedhee bar mataa walii qabuu dadhabnee miila walii qabnee jedhe mataan inni jedhe warruma haga hadhaa bakka garaagaraatiin ibsa garaagaraa kennu kana beeke eeyyati garuu luyti isaanii gara rakkiloo akka deemtu godhan hunda isiitu wallahi wanni ummata kanaaba ummata ajaa'iba baay'ee yeroo baay'ee bar nama siyaasni irraa bitamuu dideetu iyyuu jawaarintu qabeeta Usmaan ol ka'e nama wayittuu beetta waan jedhe beetta nama hayyu nama dabeessa wayittuu ka'ee arrabsee nama kana arrabsinaan namichi deebisaa tokko illee hin kennineef abboo nama akkana siin jedhu osoo waan feete godhuu dandeettu osoo seeraa waan feete godhuu inni qaruu ta'edhe seenaa kiyyatti dabalameeti akka maqaan isaa yaamamu barbaadaa seenaa kiyyatti dabalame eeshi baluun arrabse jedhanii akka seenaan ana waliin isa dubbatuufi seenaa barbaadata jettee saanuma malee tuni amma baay'ee natti mul'atu an warri hedduu yaaddoftaniif illee baay'ee yaadda ofiin feesisu isadi solan akkam akkam jirra asaa turre ayyee beeta waa'ee warra woboo amma woboon akkana maali jettee ta jawaarii irratti jawaarii daboo bahee akka jawaarin arrabsine jettullee kijiba beeta warra gabaan irraa bitamuu didde akkasuma nama yeroo kanatti namni an jaalmarroo akkas jedhee sababa jaalmarroo kaan jawaarin faa abiyyiin faa gaggalabbatee haasa'ullee hundi isaaniitu tokkummaa Oromootiif farra maalifi namni tokko nama jaalmarroo arrabsu tokko namni jawaarin deeggaru yookaan abiyyiin deeggaru siigalee calqabuma jaalmarroo osoo hin taane ka deeggaramuu qabu kaayyoo malee jaalmarroo miti. First of all, namni waan san beeku immoo yoo jaalmarroo deeggartee abiyyiin arrabsite yookaan jawaarin arrabsite akka namni tokko dhufee jaalmarroo arrabsu beekuu qabaata yoo namni tokko immoo jawaarin arrabsellee namni biraa dhufee akka jaalmarroo arrabsu beekuu qabaata. Jarri kun hundi Oromoo. Namni mirga Oromootiif falmaa Oromoon bilisoomuuf jedhu immoo bilisummaa irra miidiyaa irratti sadarkaa dubbiititti wal dhoorganne kana jechuudha.
An akka barbaade taa'ee dubbachuudhaaf osoo nama tokkon tuqin har'a wal dorganne kana gaafa aangoo qabanne akkamittiin waliif kenne nama barka yaaduu qabu egalee har'umatti jechuudha. Erga kana ta'e maaliif abiyyiin fa'aa itti duullarre kaleessa abiyyiin fa'aa deeggarree har'a nuti miidiyaa irrattuu iyyuu mirgi Oromoo gaafin Oromoo adeebi'uu maal jennee wal fixaa jirraami. Warri gaafii Oromoo adeebisan jennee achi kenne sun eega mirgi kenna nu dhoorgate. Nu asitti miidiyaa irratti wal dhoorgachaa namni aangoo of harkaa qabu sun akkamitti gaafii Oromoo deebisa wanti jedhu yoo duuba teettee ilaalte si aarsa beekta. Garuu anamma waan haasa'e kaleef dheengadda deemaa jiru kana nama baay'ee namni an beeku beekta irraa haasa'aa bulan kaleessa mana baay'ee dhaqaa. Amma ganama kana namoonni locanii akkamitti suura jaalmarroo gaggaragalchee mucaan irraa haasa'aa beekta. Amma jaalmarroon yoo namni Jawaar hin arrabse yoo namni tokko waan tokko godhe amma haga kana dhugama qabsoon jaalmarroo kana ta'ee ati itti amantee jaalmarroo gad deebistaa ani jennaan hattuu galtuu maalii wanni naan hin jedhin jiru ganama bakka tooppikiin biraa jijjiiramee namoonni locaa oolan beekta kolfee biraa bahe ammas taanan itti muufadhu jarra sana maaliifi haga isaan beekantu agasi an akka kiyyatti harreef jedhee jira namni jaalmarroo fakkaatee Jawaar hin arrabsu nama tokkummaa Oromoo diigu namni Jawaarin akkamitti dubbatan jedhee jaalmarrollee arrabsullee nama tokkummaa Oromoo diigu even jara bilisiginnaa sanu Oromoon ka qabsaa'uuf maaliif mirga namaa kennuuf abbaan ammaraataa jedhe haga safuu Oromoo hin cabsinetti qullaa baafatee haa deemu karaa gubbaa. Sirni gadallee dimokiraasii kana nu barsiisa akkamittiin mirga har'a wal dhoorganne sadarkaa namaatitti sadarkaa miidiyaa gubbaa jirru kanaatitti gaazexeessaa isaatii tokkotu yeroo wayii Jawaarin gaafata beektaa Itiyoo Soosilsaa moorra ta'e kana 2017 I think yoo laalu Jawaarin ati qabsoo Oromiyaa tana fottoqsuu gootamoo Oromiyaa biyya godhuuti moo qabsoon ati gaggeessaa jirtu qabsoo mirga Oromoo Itoophiyaa keessatti kabachisiisutti dimokiraasiitii jennaan Jawaar allamaanuu na baasaa jedheen. Irra deddeebi'ee ati ifa godhii kamiif qabsooftaa jedheen. Sawiyye ሁለቱም የሆነኛል አልኩ ያዋጣኛል ሲንጀዴ በሪ jedheen no ati ifa godhi jedhe sadaffaa gaafate gaafannaan fakkeenya sitti maa jedheen amma anaafati qabsoodhaaf kaanee jedheen sanuu qarshii gahaa tiraanispoortii taltallee fi sololoo kaasee booranaa jechaan finfinnee nu geessoof harkaan qabnuu jedheen gaafa finfinnee geennee isaa finfinnee san darse kitfoodhamoo xibsii nyaannaa jirre dhimma walkanaan qabuu na gaafachaa jirta. Yereni beektaa Jawaar እና ቪዲዮ ሰንገነመ ከነ ጎግል ጂሜል kiyya keessa jira daawunlood godhee kaayee ture እና laalee mucaa tokkotti ergee tiktok irratti post godhee ture inni achi so wanti amma jarri kun wal mormaa jiran jechuun nama asiin waa caalee jiru siigalee asiin harargeedhan jechuun tarafa Sumaalee gubbaa nama achiin wallaggaan asoosaa jiru achi gaambeellaa cinaa gaafa finfinnee dhayne sanuu osoo qarshii guutuu of harkaan qabaanne kitfoodhamoo ukkaamsaa nyaanna jedhanii wal mormaa jiranii beektaa jarri kun miskiina wallaahi jedhe shaafiin biroonna laalee na ajaa'ibe sa'aatii kanatti yaadime iifin jechuu amma mee biyya bilbilaa gaafadha woboon sirri jabaatee ganda mara bakki woboon hin jirre hin jiru amma naannoo Oromiyaa keessa siigalee ganda kanatu woboo deeggare ganda kanatu akkana ganda kanatu akkasi jettee Oromoo qoqqooduun hin ta'u because maalifi seenaa aanolee jechuun siidaa aanolee san ka barreessan seenaa hayyoonni baay'een isaanii Hayilee Fidaa faantu Wallaggatti dhalatan garuu Oromoon Arsii waan foon isaanii dhiiga isaanii ta'eef jennaan yeroo sanatti nama barate seenaa aanoleef calanqoon jiru barreessan osoo jarri barreessanii kaa'uu baatanii eessaa argannee haasofna waan kana abboonni keenya akkam turanii seenaa baay'ee Oromummaa ofii baruu dhabuu isaanii hubadhe isinitti dheeresse garuu haasa'e mee solana tillaate yeroo baay'ee lolta haasa'e har'a. Iyyaarko egaa waan haasawamuu qabu ani maaliin yaada beekte akka Oromoo tokkotti ati mucaa Arsiidha sin beekaa
galma dhugaa kan jettu kunis mucaa Arsiidha. Nan ishii beeka. Oroo kanan beeku malee mucaa eessaa akka ta'e namni garuu nuti kan nuti qabsoofnu by the way Kiyyar sin hordofa yeroo baay'ee waan ati haasoftu waa'ee gandummaarra guyyaa tokko ati haasoftu si argeen beeku. Si jajuu fotoo hin taane sirratti waa tokko argee man beeku. Garuu amma waa'ee mucaan kun arrabsee Jawaariin arrabsee argite. Sagaleen natti deddeebi'an eenyudha? Okay. Sagalee nama biraa yoo isin bira jiraate qannasaati warri silkii yoo laaltan haasa'am. Inna argite yoo ta'e namichi kun amma Jawaariin arrabse. Yenna Jawaar marfame jedhu buraayyuu jiraadha. Buraayyuudha halkan deemneetu Jawaar jala bulle jechuudha. Jawaar buqqisa, Jawaar tolcha, karaarraa dhagaa kaasaa, karaarraa akkas godhaa gaafa jedhu gorsa Jawaar kan nuti dhaggeeffannu. Si galee Jawaari akka inni du'u, Jawaar akka inni waa tokko ta'u eenyutu barbaada? Dhugaa Rabbii dubbachuu. Ani Jawaari marroo jedhanii amma isaan haasaani kana ija tokkoon hin ilaalu. Marroon oduu uummata Oromoo miidhaa, Jawaar oduu irree uummata Oromoo. Si gala? Ani Kiyyaraan beekamuu qabu. Ani amma Wallaggatti dhaladhe, ati Arsiitti dhalatte. Jawaar haadhu utuun jedhee ani. Jawaar haadhu utuun jedhee ummata Wallaggaa maaltu laallatanii Rabbii fedhiiti. Ummata Wallaggaa homaan beekne, ummata Wallaggaa silkii hin fayyadamne durooniin halkanii guyyaa dhumaa jiru maaltu ilaallata Rabbii fedhiiti. Si gala? Yoo ati marroon haadhu ettee marroo falmite Kiyyaarri marroon haadhu jedhee Kiyyaar mucaa Arsiitti xuu qabna, Arsiitti duuluu qabna jechuun qabaan. Jechuun qabu. Narra hin jira. Sammuu kotu yaada waan ta'eef. Ilmaan Arsii, ijoolleen Arsii nuti obbolaan. Nu keessa seenanii garuu adda nu qooduu jedhu, adda nu baasuuf, adda nu cicciruuf waan isaan hin goone tokko illee hin jiru jechuudha. So, amma mucaan kun akkas jedhe. Mucaan kun ani mucaa Jimmaati. Mucaa Jimmaati. Ani mucaa Jimmaati. Isatu Baqqalaa dhiisee, Leencoo dhiisee, Marroo dhiisee Jawaariin ajjeesu. Jawaariin ajjeesuu miti bakkatti Jawaarii kophee Jawaaritti ejjetu bira deemee ejjechuu nama hin dandeenyetu waa'ee Jawaar miidiyaa kanarraa haasonaan ibzii yaa'ee Wallagga yaabbate anta. Ande ani udaan abaawoon ga'uban udaan marroon ta'uwan maaliifi ani waa'ee marroo asirra taa'ee naasaa malee marroon bakka nan buufanne ana. Uummanni Wallaggaa bakka nan buufanne ana. Garuu inni waan hin taane haasa'amu yenna jechi hin taane darbatamu isa immoo falmu wayimmoo difeensi gochuun bakka hundiyyuu ganda isaa jaallata baay'isoo namni ganda isaa jibbuun jiru. So kanadhaan nu aarse malee nuti ani dhugaa waaqaa dubbachuuf waa'ee magandaayyuu tiiktookii kanarratti hin arge. Tiiktookii kana waaqayyo haa balleessu malee uummata Oromoo an adda qoqqoodee ciccire feesbuukiin nagaa dhaaba. Feesbuukiin guyyaa tokko waa'ee gandummaa haasawameen beekamu bara. TikTokin kun erga dhufee uummanni Oromoo nagaa dhaabee dhugaa Rabbisitti. Tokkummaan Oromoo inuma babbade inuma ciccirame bakka. Kanarratti kun kan nuti haasawaa turre. Isinillee yaada keessan ibsadha. By the way, ayo amma ol ka'ee inaasoftan okay haasa'e Usman. Jedhe. Ayee galatoome, soolan galatoome. Kuni ani gabaabuma dubbiin qaba reefu dubbanne sanii. Kiyaaro. Yoo anamma social media kanarra bahee har'a abiyyi ajjeefamuu qaba yoo jedhe. Kanaaf artiin arrabsamuu hin qabdu. Yoo jechaan jedhe san kasi dhukkubsu taate lafaan jirutti abbaan dandeette akkam akka jettetti arraba narraa muruu dandeetta yookiin an ajjeesuu dandeetta. Yes. Namoonni waa wayii fuudheetiin umrima isaa guutuu gosa namaatti ittiin fiigu, gandumatti ittiin fiigu, haguma sammuun isaanii agartuutu agas jedheeti ilaalaani kana. Ani hawaasni kun tokko miti hawaasni tokkummaan qabaran. Oromoon tokko hundee isaattu takka, dhiiga isaattu tokko, afaan isaattu tokko, lafa isaattu takka. Hawaasni kun eessaan tokkummaa dhabe. Warri tokkummaa dhabe kuni aramane TikTok gubbaa guutte takka. Kuni warra hayyoota jedhan hooggansa siyaasaa warra jedhan kana harroota siyaasaa tan
wanni Oromoo bittanneessee fixe, wanni Oromoo mataa wal jala qabachuu dhoorge dhaaba siyaasaa namuu gandaan gadi bahee gandaan ijaaratu kan. Yoo ganda keenya keessa namni ganda Arsii wayii gabbayee ittiin dhaaba siyaasaa ijaare isa malee ka biraa ka waan sirrii hojjetu hin jiru akkasitti amana. Ka Wallaggaallee akkasi, ka Shawaa, ka Harargee akkasi. Wanni Oromoo baasan isinitti himu Oromoon dhaaba tokkocha malee dhaaba tokkocha malee Oromoon ta'u. Dhaaba tokkocha sanuu yoo akka sirna gadaatitti gadaadhaan itti kennatan hooggansa. Kanaan ala abbaan barbaade asitti dukkaana siyaasaa banatee Oromoo waliin dha'uu barama. Marzii wanni oomishee marzii siyaasa isaa ka qoqqooddaa oomishateeti ka afaan babal'atutti kennatee naa dubbadhu ofii inni duuba taa'aa beeki. Wanni hawaasa keenya sochii dhoorgee galma gahuu nu dhoorgee qabsoon uummata kanaa bara maraa deemti galma jala geettii ma nyaatamti. Eenyu kana godhaa jira hawaasa kana hawaasni du'a hafeeti saamamuu hafeeti sababa qabsoo kanaati. Wanni galmaan qabsoo tan hin geenne warra nuti hooggansa qabsooti. By the way, namni qabsaayaa hawaasni hin filatu. Qabsaayaan ufii uf kenna. Qabsaayaan ufii uf kenna. Eenyufa warri uf kenne yoo jettee kalaaltu taate hadda ni beetta. Warri laali namni filatee bakka hooggansa siyaasaa kaayatuuf warri shiraan siyaasa hagoogeetiin fudhatee hawaasa kanaaf yeroo hedduu deemu uummata kakasaaran naqe kana. Warri cabsee ka hidhatee gadi bahee akka marroo murannoodhaan ifaan ifa uummata gadi bahe kun warra uf kenne. Jawaar ganname ka osoo wanni hayyuu jedhan irraan hafne kun itti duulu dunuunfatee uummata kana fuudhee deemee warra uf kenne. Qabsoon nama akkasii uf kenne hawaasa qabsaa barbaaddi malee warra bara maraa achuma taa'ee achuma ibsa baasu ibsa ejjennoo maarree ejjennoo yeroo hedduu kasakaalamneen kan ammoo akka waa isan tunne wanni isa marsee jiru ka kunoo hawaasa kana gosaa waliin dha'u kan beeka. Marroo mataa isaa bosona keessa ajjeesisiisuuf warra irra hojjetaa ture jira bar kana beekaa. Maaliif nu caalee warri kalee hooggansuma dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa ture? Maaliif gurbaan kun nu caalee hawaasa bira hagana dhageettii fi jaalala argate? Ka Jawaariidhis Jawaar gaafa inni Oromoo faristi jedherra guyyaa takkallee warra dhaaba siyaasaa Oromoo biratti guyyaa takkallee hin jaalatamne Jawaar kana namuu ni beeka. Warra hooggansa caasaa siyaasaa keessa jiru tokko birattuu guyyaa takkallee hin jaalatamu. Maaliif onnee uummataa seenuun agarti isaan gaafa inni onnee uummataa seene akka tufaman ni beekan. Kanaaf namuu qoodan kennineef kanaaf jibbamu. Ammoo dhaaba siyaasaa ta'e hoo nama jabaa dhuunfaa ta'e hoo ka inni milkaa'uu danda'u yoo jajjabaan akka Jawaarii akka marroo kun wal qabatee afaan tokko dubbate qofa uummanni kun milkaa'uu danda'a. Lakkaan si dhayee si balleessee ani hawaasa kana qabadhaan hin danda'amu. Hawaasa isa jaalatu jira marroo hawaasa Jawaarii hin jaalatu jira yookiin hawaasa jara kana cufayyuu ija wal fakkaatu laalutu jira. Gaafa kana hawaasni qabsoma waan jedhan kanarraa abdii murate diinuma kana jala galee diinuma kana jala tagarabbi isa jiraachise jiraata namu. Amma durallee dubbadhee jira waan kana irra deema namni agas baay'ee miti. Ani wama lama argi dubbii amma asirratti dubbatame kan tokko jazbama haga itti mul'atte ol bahee dubbatutu jecha akkanaa kana haqqisa. Tokko lammata warri woboo dhayuu dadhabe gara danda'uun lafarratti illee ijaare woboo fakkeessee ijaaree dubartii gudeechisiisaa ka ture nama 10 meeqa qabanii qabee woboo miidiyaa irra fidee isin garsiisee jiru Oromoo. Dukkaana haganaa saam ebaluun faajjeen intala haganaa gudeenne warra jedhe mootummaan ijaare kana ka meeqa kenna yuu beennu ganda nuti dhalanne keessatti meeqa hawaasa keenya irratti badii raawwataa akka ture woboo fakkaate lafarratti akkasii ka ijaare miidiyaa kanarra siin ijaaruu sila. Miidiyaa kanarra ijaare sensitiiviin eessa bakki yoo uummata kana tunde uummanni kun waraana kanallee jibbu walittillee duula banu eessa nama akka Jawaarii fayyadamuu qaba. Ani pointiin naa galte kanuma lamaan isin jabduun namoota akkanaa kana fayyadameeti
hawaasallee wal dhoofsisu waraanas jibbisiisu. Woboo yoo gowwummaa hagana geettu tana hooggansi woboo gowwummaa hagana geettu tana qabatee caasaa isaa ofii deeggartoota isaa kaadiree isaatiin gabbahee Jawaar ajjeefamuu qaba jedhaa ka jedhu taate maal godhaa qabsaa'aa haa galu qawwee hiikkatee milkaa'uu hin danda'u. Maaliif sammuu agarsiisanii qofa qabaate jechuudha. Nama akkanaa kana nama hawaasa biratti jaalala guddaa qabu kana qabateeti moo ka bilisoomu ka akkanaa kana dhabamsiisee bilisoomu. Yoo siyaasa akkasii ka qabu taate bilisoomsuyyuu hin danda'u fiiyyuu bilisoomuu qaba inni ilaalcha dadhabaa keessa jira. Ani haga na mul'atu. Dubbii tanaammoo jecha amma gaaf Jawaar faa hiikkaman san jechuu. Dhugumaan maqeerroon Jawaarin faa baadhattee Jawaarii fi Baqqalaa namni sun hundi akkatti as keessa kaayatee fuudhee manaan gahuu dadhabe. Fuudhee makiinaa waraanatti manaan gahu. Jawaariin ofiif jecha qabanii lubbuu isaa haganaa dheegan malee rasaasa takkatti ol bar Jawaaritti balleessanii beeka. Ofiif jecha mootummaan kun Jawaariin mana hidhaa keessatti